Jata waajjira bal'ina waldaa hojii gamtaa Oromiyaa godina Harargee Bahaa kan tahan obbo Muhammad Amin guyyoota muraasa dura hojiidhaaf jecha mana isaanirraa akkuma bahaniin dhabamsiifamanii eega turan booda ajjeefamuudhaan reeffi isaanii godina Harargee Bahaa aanaa Baabbilee keessatti darbatamee kan argame ta'uudhaaf kanarras darbee reeffi isaanii bineensaan nyaatamee kan argame ta'uu maatifim firoottan Muhammad Amin haala yeroo san ture bifa kanaan yaadatu. Guyyaa kamisa ganama manaabe guyyaa 15 irratti fakkaata. Akkuma kamiyyuu hojii fagoo waajjiran dhaqajee ganama sa'aatii 2tti ba'e. Guyyaa boruu kana fiildi akka deemanatti himee ture. Waajjira ga'een dhimma tokko fixeen xumureen dhufaa jeebe. Bahee ni oole galgala sani galgala laata torma naannoo tanaatti deemee fiildii san jeen uffata jijjiiratullee fudhanna akka gubiraati. Galgala sanis galgala ni bulle. Ganama amma ijoollee amma bilbilaaf gumanaa ba'u. Mucaan daa'imni kun rakkeen bilbiliin hojjetu ture cufaadha. Chaarjara isaa manatti ol chaarjiin mana jira ofirraan bakka chaarjiin fudhanii ni cufame jedhis. Wadumaan kana jiru guyyaa lammataas eegeetuma bilbile. Guyyaa guutuu bilbilaatuma noole. Shakkeetuma. Amma maali biyya akkamii deeme laata biyya ifaan hin jirre maali dilana jee min shakkee dhiise. Guyyaan ni deeme yootuma jiru. Guyyaan jummataatti fufee safti faaladaa ture kana jidduu rakkoo jiraate silaa waanuman dhagaa waajjira irraallee dhufanii naaf himan jeetuma of keessatti yaaddaatuma ture. Gaafa siniinaa toora saajaa salaateetuman dhiphadhe akka tokkotti mataan kun natti ulfaateetuma. Waajjirallee dhaqeen beeku baqa waan fedhe haa ta'u dhaqeetuman gaafadha jee waajjira dhaqee. Toora sa'a 7 kanan dhaqee hojjettoonni hin jiru hojjettoota akka qofaa ture lamlamta jaamta. Akkana eessumni manaa ba'ee hin agarre fiildii garan bobba'ee eenyufaa wajjin bobba'ee jeen gaafadhe. Muhammad Amin barin jiru nutuun hidhamnee jette. Hagaa raadiyoo namni manaa ba'ee hafee nullee osoo hin beeksisin maaliif waajjirri caljee jeettiin gaafadhe. Namoota erginee barii jette. Namootni mana dhufen jiru. Otoo namoonni mana dhufe nuti agaarraan turre. Anamma adduma baafachuuf hin dhufen jeeni. Jennaan achitti bakka sana booda rifadheen qaallitti tokko jira ganda kanatti kan ba'e. Achi keessa waan akka nyaataa hojjetti. Isheen beekaa isheen bakka kana jeeni. Bakka itti shakkitu hundaa'u sababa dhukkuba kanaa karaa faaratti qufee shakkanii fuudhan. Deemee achi dhaqee gaafadhu naan jettee iddoo nama tursiisanii. Iddoo san dhaqeen wanta jee hin jiru namni dhiyeenya kana seeni jaanii waajjira Hararii Maamraa Jaansaniin dhaqee achitti beeksiseetan galii anamma. Galii ganama bullee ayyaarraa jeetuman ganama bulee ganama deebi'een achitti oguun waajjira Oromiyaa kana nageessan wantoonni tokko akka jiran hubadhe jechuudha. Haasaa poolisoota achi jiranirraa kan. Guyyaa kamisaa ganama sa'a 2tti manaa ba'e. Biiroon dhaqee wantaan fiildiitti deemu wantoota qoqopheeffadheetiin dhufaa jechuusaa qoqopheeffatee kute. Sambuuda ni dhufe inni osuma eenyu guyyaa guutuu oolee itti wanta jee maal ta'e jenneetuma baqa jajjaree deemuun oolu jennee firraa dhiifne gubariis hin dhufne. Eenee dhabnee boodarra itti bilbilee galee guyyaa lammata silkii isaatis hin kaasu. Chaarjii san fudhateen kutee waan ta'eef chaarjii jalaa fixattee jennee shakkineetuma dhiifne. Osuma jennu guyyaan bubbulaa deemaa silkiin isaatis hin kaafamtu calje. San booda eenee dhamnaan iftuun biiroo dheexee ilaalte
biiroo eexaguu gaafattu baraasis hin jiru ni dhabne nama ergine turre namni isinitti himen jiru hin dhageenye jenne achis dhabne sanboodeftuun poolis xaabaa dhaqee galte. Torbee lameen akka har'aa akka baheetti naa himan jechuudha. Bahee eefa sanirraa bullee guyyaa 4 bullee booda abbaan keenya badee jedhanii na bilbilan halkan. Amma duuba bakka mara deemtanii ilaaltanii naan iddoo mara deemee ilaaleetiin ture bakka argachuu hin dandeenye yaada juunaa kennite. Amma deebi'eetiin yaada biraa yoon argadhe jee bilbila saahiba isaa kan itti dhiyaatu na ergaan jeen naaf erganii saahiba isaa kan ittiin bilbilee akka yeroo